Dubbii yeroo ammaa miidiyaa hawaasaarra naanna'aa jiru dubbii atileet Qananiisaa Baqqalee dubbatedha. Dubbichis dubbiinni afgaaffii miidiyaa Gammadaa Show irratti taasisedha. Dubbichis maal ture kan jedhu qabannee isiniif dhufneerra. Itti dabaluun immoo maatiin obbo Taayyee Danda'aa yeroo ammaa maalirra jiru kan jedhu qabannee isiniif dhufneerra. Hanga xumuraatti nu faana turan affeerraa keenya. Akkam jirtu hordoftoonni eebbaa broadcasting warreen maatii keenyan ta'in ammoo subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa komentii jalatti yaadaaf qabdan nuuf gaa share gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisaa qophii wajjin kan sin faana turu an eebbisaa Taakkalaati. Qophii Gammadaa Show irratti ture atileet Qananiisaa Baqqalee kan gaaffii kanaaf deebii kenne Gammadaa Showtu gaafate. Atileetonni biyya alaa taphattoonni kubbaas atileetiima jedhamu. Isaanis konkolaataa qaalii oofu. Ati konkolaataa qaalii qabdaa konkolaataa akkamii oofta jedhee gaafate Gammadaa Showni. Atileet Qananiisaa Baqqalee akkas jechuudhaan deebise. Konkolaataa baay'ee bareedaa jedhamu qabattee manaa ba'uu fi biyya kanatti amilee siif hin kennu. Maaliif yoo jette konkolaataa qabattee yoo baatu hiyyeessota meeqa karaa irratti argita? Eenyutti olaantummaa kee agarsiifta? Inni karaa gubbaa jiru abbaa keetiin, haadha keetiin, obboleessa keetiin, obboleettii keetiin, fira keetiin, biyya hiyyeessonni keessatti baay'atanitti sooressis hiyyeessadha jedha Dooktarri kabajaa atileet Qananiisaa Baqqalee. Itti aansuudhaanis gaaffii gaafatameef atileet Qananiisaa Baqqalee akkas jechuudhaan deebise. Maatiin isaa maqicha kan moggaasanis sirna aadaa Oromoo kan ta'e sirna ammachiisaatiin. Obboleewwan isaa lamaan Taammiratii fi Taarikuun Baqqalaas atileetota. Atileetiksiin kan eegale umurii isaa waggaa 13 yoo ta'u jalqaba taphataa kubbaa miilaa ture. Hawwiin isaa ijoollummaa dooktara yookiin paayileetiin ture. Barsiisaan isaatu atileetii cimaa ta'uu akka danda'u itti hime. Qabeenyaa horatee fi bu'aa biizineesii irraa argatu caalaa dargaggootaa fi carraa hojii uumetti gammadeera. Ijoollee 3 horateera. Biyya hiyyeettii keessatti konkolaataa qaalii ta'een deemuun hiikaa hin qabu jedha amana. Amma umurii 41 guutus injifannoo biraa akka gonfatu abdata atileet Qananiisaa Baqqalaa. Itti aansuudhaan immoo dubbii obbo Taayyee Danda'aati. Obbo Taayyee Danda'aa dhugaa Oromoo dubbannaan hidhamanii jedhan haati warraa isaanii Aadde Sintaayyoo Alamaayyoo. Haati manaa obbo Taayyee Danda'aa Aadde Sintaayyoo Alamaayyoo obbo Taayyeen paartii kanaaf of kennee hojjetaa turus mootummaan mana keessa jiraannu keessaa daa'imman waliin daandii irratti nu baase jedhanii. Obbo Taayyeen Danda'aa yeroo isaa guutuu paartii Biltsiginnaaf kennee hojjetaa turus paartichi rakkoo hamaa kanaaf isa saaxilee jira jedhanii. Viidiyoon yeroo maatiin obbo Taayyee meeshaa wajjin daandii irratti darbaman mul'isu OMN dhaqqabuusaa gabaaseera. Waggoota 2 olii fi deetaa ministeera nagaa Itoophiyaa ta'anii hojjetaa kan turan obbo Taayyee Danda'aa qeeqa cimaa dhimma nageenyaa fi bulchiinsa gaarii irratti mootummaa irratti dhiyeessaa turan hordofee muddee 1 bara 2016 aangoorraa kaafamu, muddee 2 bara 2016 hidhamanii, muddee 4 bara 2016 maatiin obbo Taayyee mana kiraa mootummaa keessaa baafamuun daandii irratti wayita darbaman viidiyoon mul'isu OMN dhaqqabee jira jedha. OMN akka viidiyoo kanarratti mul'atutti maatiin obbo Taayyee Danda'aa firaasha uffataa fi meeshaa biroo wajjin daandii irra jiru. Mootummaan akkuma obbo Taayyee Danda'aa to'annoo jala oolcheen bilbilaan guyyaa 3 keessatti mana keessaa akka ba'an itti himu kan himan haati manaa isaanii Aadde Sintaayyoo Alamaayyoo muddee 3 bara 2016 xalaa kooppareeshinii manneen federaalaa irraa itti barreeffame. Muddee 4 bara 2016 ganama sa'aatii 3tti meeshaa muraasa fudhannee hanga waaree booda sa'aatii 9tti daandii irra oollee kan jedhan Aadde Sintaayyoon booda maatiin dhufee mana wayii argannee itti galle jechuun OMN'tti himanii. Obbo Taayyeen yeroo isaa guutuu paartii kanaaf kennee hojjetaa turu kan eeran
Aadde Sintaayyoon maatii fi jireenya hawaasummaatii fi bakka osoon kennin dhimma paartii kanarratti hojjetaa ture jedhanii dhimmi obbo Taayyee Danda'a dhimma maatii tokko qofaa osoo hin taane dhimma biyya guutuuti jechuun wanti obbo Taayyee Danda'aatiin hidhame dhugaa Oromoo dubbachuu isaa hordofee akka ta'e yaada OMN kennanii jiru jedha OMN. Xiinsammuun ijoollee miidhamuu kan himan Aadde Sintaayyoon ijoolleen yeroo abbaa galuu eeganii balbalarra dhaabbachuun abbaan keenya eessa deeme jedhanii gaafachuun poolisiin maaliif abbaa keenya qabe jedhanii irra deddeebiin gaafataa jiru jechuun umurii isaanii kanatti haala jiru hubachiisuun ni ulfaata jedhu. Miidiyaaleen dhimma kanarratti gabaasaa akka of barbaadanitti dhiyeessanis akka irraa of qusatan Aadde Sintaayyoon dhaamanii jiru.